Gabaatota akka duumessaa, seenaa, wanta daasaa, ji'icha keessaa gaafa guyyaa 4ffaa bara 1923 biyya Chaayinaatti kan dhalate Hochimaaniin maqaanii Shuushuu jedhamuun moggaafame. Haadha isaaf deebii kadhannaatiin kan dhalate Hochimaaniin harmeen isaa duraan ijoollee durbaa 2 kan qabdu yoo taatu, akka obboleettii ishee ijoollee durbaa 6 qabdu uumaan mucaa dhiiraa akka isheen dhowwanneef sodaattee akkana jettee waaqa ishee kadhatte. Waaqa koo garaa naaf laaftee mucaa dhiiraa yoo naaf laatte akka inni si tajaajiluuf deebiseen siif kenna. Waggaa tokko boodas ilma ishee isa jalqabaa ni deesse. Mucaa isaaf kenname fudhachuutti Waaqayyo kan gammade erga mucichi guddatee booda ture. Kanaaf ta'uun oolu waamicha Waaqayyoo gara jireenya isaa yeroo dhufe Hochimaaniin waamichicha ulfinaan akka waan guddaatti kan fudhateef. Kutannoonni gooftaaf qabuuf guutummaan guututti gumaacha akka taasisu yookiin immoo homaa bu'aa akka hin qabne beekee dhimma fayyinaa busee baasee itti yaade. Kanaaf murtoo isaa haalaan erga madaalee booda bara 1920 umurii waggaa 17tti Yesuus Kiristoosiin fudhataniin erga gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanee booda nama waan qabuu fi ofiisaa Waaqayyoof kennee ture. Hochimaaniin taateewwan gurguddoo jabinaa fi adda ba'umsa inni gooftaaf qabu argisiisan 2 ni yaadata. Bara 1922 yeroo murtaa'eef humna hafuura qulqulluu baay'isee erga barbaade booda humna baay'ee barbaade sana akka inni hin fudhanne gufuu daangesse gooftaan isatti argisiise. Gufuu jalqabaa kan ture hiriyaasaa yeroo dheeraa kan turte, lammaffaa kan hin dhalatiin Chaaritii turte. Onneen isaa jaalala isheen waraanamee Waaqayyoo akka ishee isaaf kennu deddeebi'ee gaafatullee dhumarratti garuu fedha Waaqayyoof mo'ame. Yommuu ishee irraa adda ba'us humnichi Waaqayyoo inni dheebochaa ture ni dhufeef. Haa ta'u malee waggoota hedduu booddee Chaaritiin gara mootummaa Waaqayyoo dhufte. Hochimaanii wajjinis deebi'anii wal argan. Isa booda bara 1934 taateen inni biraa bara 1926 kan ta'e ture. Hochimaaniin kubatii dhukkubsatee du'a isaa eeggachaa utuu jiruu dhugaa ajaa'ibsiisaa Waaqayyoo dubbii isaa keessaa isa barsiise. Waraqaa irratti utuu hin barreessin addunyaa kanarraa addaan ba'uun barbaanne. Kanaaf dadhabbii fi dhagna gubaa guddaa keessa ta'ullee bara 1928 kan xumurame wal duraa duubaan kitaabota 3 kan of keessatti qabu nama hafuuraa isa jedhu barreessuuf kaka'umsa guddaadhaan harka isaa jabeeffate. Ji'oota baay'ee booddee haala baay'ee nama ajaa'ibsiisuun haala ogeeyyonni fayyaa fayyinaaf abdii isaaf kennuu dadhaban keessatti Waaqayyoos isa ni fayyise. Dandeettii waa yaadachuu guddaan kan eebbifame Hochimaaniin obboloota Chaayinaatti amantoota ta'anii jiran akka eeguuf gooftaan akka isa waamee yaade. Dandeettii yaadachuu isaa ajaa'ibsiisaa sana fayyadamuudhaan kitaabota amantii kiristaanaa irratti barreeffaman hamma dubbisuu danda'u hunda baqee callaa irraa qulleessee dubbise. Haala amantoota isaan kaan irraa addateen Hochimaaniin gara guddina hafuuraa fi bilchina addaatti kan geessu karaan addaa ta'e jiraachuu baatus kiristaanonni baay'ee shaakala hafuura isaaniin kan argatan caalaa baay'ee akka guddatu kan isa taasise guutamsa Waaqayyoo warra birmaduu baaseef kennu guutummaatti shaakaluu hinaaffaa fi of kennuun Waaqayyoon tajaajiluuf qabu ture. Kanarraan kan keessa bilchinni dhimmoota hafuuraa inni ragee namoota isa beekaniif ifa ta'uuf waggoota hedduutti hin fudhanne. Kanatti dabalees waa'ee milkaa'inaa fi fiixaan ba'umsa isaa wantoonni dubbataman yeroo babal'atan hooggantoota kiristaanaa addunyaa irra jiran biratti nama kabajamaa ta'e.
waggoonni yommuu darban namoota hedduu gara beekumsa fayyina waaqayyootti fiduu qofaa utuu hin taane chaayinaa fi kibba baay'ee Eeshiyaatti tokkummaawwan hedduu dhaabuuf gooftaan baay'ee itti fayyadame. Tajaajila isaa keessatti guutummaatti birmaduu ba'uun jireenya kiristaanummaa isa jalqabaa akka ta'e xiyyeeffannootti kennee dubbachaa ture. Yeroo hundumaa namoonni gara qulqullummaa guutuu akka dhufan jajjabeessaa ture. Kun immoo jireenya keenya isa ofummaa keenya irratti hundaa'e balleessinee du'aa ka'uudhaan jireenya Kiristoosiin yeroo bakka buusnuu fi yeroo nuti kana shaakallu kan ta'udha. Kana waan ta'eef ergaawwan isaa fayyina lubbuu irratti qofaa kan xiyyeeffatan utuu hin taane jireenyaa fi deddeebii hafuuraatiin namoonni gara bilchina guutuutti akka ce'an kan jajjabeessanidha. Kunis ta'uu kan danda'u Kiristoos fayyisaa dhugaan inni du'a keessaa ka'e jireenya isaa yeroo nu keessatti kaa'u akka ta'e jala muree dubroon sun chaayinaa dabalatee kutaalee addunyaa hedduu keessatti yeroo ce'umsaa hokkaraa fi jeequmsaa ta'uyyuu Waaqayyo garuu yeroo rakkisaa akkasii keessatti saba isaa akka inni tajaajiluuf nama kana kaasuudhaan gaarummaa isaa argisiiseera. Wachmaaniin bara 1952 hamma komunistoonni isa hidhanitti amanamummaadhaan gooftaa isaa tajaajilaa hidhamee turtii waggaa 20 booda bara 1972 mana hidhaa keessatti jiru lubbuun isaa darbite. Malee waggoota hedduu boodas mul'atawwan inni gooftaa irraa fudhate jireenya amantootaa guutummaa addunyaa keessa jiraatanii badhaasuu fi jajjabeessuutti fufanii jiru. Humna hafuuraa Eebbisaa Baay'isaan barreeffame.